زومي قولي شو كمان اليوم زومي قولي ننقر شيء سمع كان ننقر دعوات يلو كي يدي نجني لا كت دعوات مال بشارتي كويس نار gitu mal berega networking koma aja curi deh buat targetan enggak BBS Rani, sebenarnya kesempatan cari sama kes, akam nata. man non jenne in chalis ne asulat Sabun. guys video ko kana report kara please Video le dakate repost ko dashi. Amen sinifille atau. patan fata boka Mbi. Yes. Namala. La bayen korro, lu bayen kor. Bayen meti garuin korra bayen kor. Teko sila turrufu. Galato maundi kesana shi. Warri arata taimo mana follow gochun degatina. Guys, warri ada mana kabdan. Guyyaa tokko tokko jechuudha irbaata jechuudha manatti qofa fayyadamina shi guyyaa tokko tokko jechuudha guyyaa hunda siniin hin jenne immoo guyyaa hunda miti shi guyyaa tokko tokko darbee akkatti jechuudha laal yaamati alatti jechuudha shi alatti irbaata fayyadamaadha zanaafataadhaati galaa shi guyyaa hunda yoo ta'e immoo hojjettu manatti lubbu alaa nyaannu siniin jette shi kanaafuu guyyaa tokko tokko qofa shi guyyaa lubbu alaa kuno itti warri dubartoota baritti siniimaan jira shi yookaan sheeritti godhadhaa yookaan viidiyoo godhadhaa shi waraabadhaa yoo barbaaddan dhugaa isinitti himaa warri dhiiraa jechuudha yaada manaa keessan guyyaa tokko tokko galgala laal guyyaa sanbanni dhufu guyyaa qidaameen dhufu kana yookaan torbeettis ta'u torbee lamattis ta'u fuudhati guyyaa tokko tokko jechuudha shi fuudhaa baati bakka anamma waan tokko seetti amma haati manaa koo keessayyuu foon dheedhii baay'ee jaalatti qorxii jedhamu sana jechuudha na guyyaa tokko tokko yookaan fuudheen baa yookaan guyyaa tokko tokko immoo manmattan fidee fi dhufaa jechuudha maal lubbuu dhugaa miti ree maal dhugaa jiruun dubbadde baran ndee kanaafuu bakka dasse yaa laa dhugaan jedhe ka dhugaan dubbadde baran kanaafuu warri dhiiraa akkas godhaashee xiyya takka fagoo jirti akkam godhu obsa gaafuma dhufte la gaafuma dhufte aha sabboontu viidiyoo akkasii hojjedhu barbaaddanii gudiidha kanaaf akkas godha warri dhiiraa jechuudha warri dubartoota ammoo amma inni akkasitti iraata alatti isin affeeru gaafa bartan yeroo hunda immoo alaan affeeriin jedhinaan yeshi maaliif isiniif fakkaate hin ta'u sila ta'eefuu jechuudha kanaafi guyyaa kaan isin immoo gaafa mana jirtan iraata bareeda ta'e hojjedhaati abbaa manaa keessan ganama cireellee jechuudha isuma dhugaa amma laalaati manaa koo keessayyuu ciree isheen hojjettu yeroo hundaayyuu bakka waan addaati jechuudha amma osoo argitanii bakka ani ajaa'ibsiifatti dhugaa amma guyyaa ciree akkanyaa dhaanatu beekamu isa sanaaf immoo ani immoo iraataaf beeraa jechuudha kana qofa miti immoo yeroo tokko tokko hojjechuullee warri dhiiraa jechuudha yeroo tokko tokko hojjedhaa shi ganamallee kaa'ati waan akka juusii waan akka qorsii kana waanuma dandeessan hojjedhaa ashi salaamnoo haalleen salaamnoo annaa akkas godha ashi qoy innufti kuno dhufteerti kuno la warri barbaadaa turtan kuno dhufte laal gurdi bichaan geeddaradhe be lubbu gurdi bichaan geeddaradhe warri haaraa taatan immoo mana fooloo gochuun dagatina ayyuko jalatoomii kiyyaas fokaan isaa ture magar wal bira hin jirre warri wal bira hin jirre wal bira jiraattu shi wal bira jiraattu warri wal bira hin jirre jechuudha warri wal bira hin jirre
gaafa wal bira jiraatan gaafa qaamaan wal agartan rabbi wal isin agarsiisu gaafas garuu dagatina shi warri dhiiraa anamma kan jechaa jiru warra dhiirate shi ani kanan jechaa jiru warri dhiiraa latera ani warra dhiiraa jechaa jiru warri dhiiraa haadha manaa keessan seeran qabadha akka inqulaalee dheessan jira seettachuudha akkasi qabadha yeroo tokko tokko bashannansiisaa affeera maal jedha ashi galgala iraata fuudhaa fi baati ala yeroo keessan dabarsa hanga daa'imni dhufutti jechuudha gaafa daa'imni dhufe immoo sadii taatu jechuudha janaafa taadha kurtii lubbuu kurtii akkasii kanaafuu itti madda jaarsa keessanitti ashi jinjanaan baay'isinaati jechuudha dhugaa baay'ee asaan baay'isinaati gochaan ashi gochaan wayyaa warri hin qabne maatti yaaddukaa dhufuun hin oolaare daawwee dhufuun oolu bar dhufuun hin oolu warri hin qabne immoo itti yaaddu ni dhufa sila ta'eefu eessatti haftireen ooltu bar fuutiin ooltu numa fuutu warri dubartoota seerumni ooltu numa jedhamtu si malee ameen siifillee haa ta'u akka yaadutti maqalaan warri dubartoota illee warri dhiiraa akka inni yaadu godha yoo inni bitaadhe sin mirgatti agarsiisa isuma dhugaati bar sana booda dhaabatee of laalaa jechuudha warri dhiirallee akkasuma shamarri keenya jechuudha titti jaarsa keetti maddu ka kaleessa jaarsa barbaadaa turte immoo akkamii moonan qabetteeyyuu itti maddaa lakki hin dulloomu anaan hin dulloomu Mana kam jirtare? kootu gadi bee yoo gadi baate na argita fagoo hin jiru lubbu Korantu bitaatota? fagoo miti bar jalan jira bullingii jala cinaa lakki waan ofii ko akka inni hin balleessinetti akka inni itti fufu godhi kaa inde akka inni hin balleessinetti akka inni ati qabaadha bar qabaa seeran tolchitan taanaan bakka dhiirris dubartii seeran qabate taanaan dubartiis dhiira seeran qabate taanaan bakka hin jiru seeran qabadha jaarsa keessan jaartii keessan qabadha bakka yeroo tokko waan isheen jaalattu bitaa fi gala akkuma isin hin jedhe jechuudha yoo waan isheen jaalattu alatti qofa fuutanii miti gaafaan fakkeenya fi akka carraa ta'ee ala bahuu hin dandeenye ala turtanii gaafa galtan isuma dhugaa fuudha fi galaa fi rakkoon qabu odootti hin himin jechuudha siruma odootti hin himin itti himtanii taana hin ta'u gaafa tokko immoo itti maatii fuudhaa ba'a odoo ala jirtanuu bilbilaatti yaama sana booda wajjiniin irraata nyaadha maal jedha sammuu dadhabe bohaarsaa akkasitti jechuudha lateeraa koo galatoome isheetti illee eebbifame maaltu Ishee gadi kottu gara biildingiitti kottu. biildingoo biran jira bar lubbuun Okay. lakki seeraan qabachuudha waan ofii seeraan qabachuu warri dhiirallee warri dubartoota lakka qolaalitti qabachuu hin jiru takka heerumtan takka fuutan taanaan heerumni takka ni geessi takka heerumtu takka fuutu jechuudha maal jechuudha lateera maal jechuudha amma maal fakkaata akkasin fakkaatu moo dhaqmee viidiyoo jala seenitti ilaali dhaqitti viidiyoo sooree jala seenitti ilaali guys viidiyoo ishee immoo dhaqaati riipoosti godha ishee riipoosti godha warri haaraa taate immoo na fooloo gochuun dagatina Eenyu faana jirtaa boqqoquma jirtaa? lubbu ko baakoon jira bar
Fira evidence nala warra achi jirta illee laal amma ishee illee gadi buuti. Bawa dia bobo. Anim bau. Laki kalau bukarara lah ini timnya sena. Daru yang mama jalan-jalan berat ugai. Jalan-jalan betu mau gotu. Lubbuun keenya liftiin argitee liftiin amma Gidduutti dhaabatee ture bar lubbuu koo. filoorii meeqarraa kaatee gadi dhufaartu. Dhugaa qabda garuu gubbaadhaa gadi dhuftaan yaa rabbi abba. Eessa jirtu? Dubaay jirra kaa eessa jirra? Dubaay jirra. Amma akkanumatti dhaqee isinitti agarsiisu immoo amma laayivii haa cufu natti maame. Araarsa indee Fagoo jirta? Ni karraa kaatee gubbaadha. Laa fagoon jiru bar ani silaalan jira barani. Mee waaqa jedhi? Ani silaalan jira. Guys ani argaan jira. Ani argaan jira. Rookii deemaa jirtu. Haadha bareedaa na nyaata garri. Akkattan bareedaa. Maan naqicheeti waaqa naqiche bar naqi. Inde dhagaamaan jiru. Guys. Jira waaqa wallaalan jira yaa rabbi. Waaqa bakkamtu kami oi garam jira kamtu kami yaa rabbi koo. Kan bocoraa tu nama rache. Inde bocoraan eenyudha fira maal ta'e? Ishi fuuldura keeraan fuuldura lubbuu koo. Maal ta'eeti? Amma namni ta'emmaa viidiyoo waraabbachaa ture yookaan iskiriishitii godhachaa ture. Yoonis jira. Isuma dhugaa jechuudha. Na bira namni ta'e yookaan iskiriishitii godhachaa ture yookaan viidiyoo waraabbachaa ture. Dhaqaa viidiyoo ishii nan baadhe eegaa muraasa bira garuu dhaqaatti riipoosti godhaaf ishii. Dhaqaatti riipoosti godhaaf. Dhaqaatti riipoosti godhaaf ishii. Kollu. Kot dar. Dhaqaatti riipoosti godhaaf ishii viidiyoo. Sana booda achi kottaa mana ishee kottaa ishii. Riipoosti godhaati mana ishee kottaa ishii. Yalla dafaa qaba. Achi jechuudha.